Shalom ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hundumti keessan akkam jirtu? Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Haalelooyaa. Yeroo kana yerootti walii wajjiniin kadhannuudha. Mata duree isa sitti murteeffame waaqayyoo sirraa kaasa jedhuun hin kadhanna. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Obboleessa koo obboleettii koo maaltu sitti murteeffamee jira? Murtee sitti murteeffamee jiru waaqayyoo sirraa kaasa. Isa sitti murteeffame waaqayyoo sirraa kaasa mata duree jedhu walii wajjin kadhanna. Namoonni dursitanii seentan sheer godhaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa sitti murteeffame sana waaqayyoo sirraa kaasa mata duree jedhuuni hin kadhanna. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Murtii diinaa waaqayyoo hin kaasameen. Diinni murteessuu danda'a. Jireenya kee irratti diinni murtee dabarsuu danda'a. Labsii dabarsuu danda'a. Labsii diinaa inni karaatti hambisu Yesuus jira. Ameen. Biyya keenya irratti diinni labsii labsuu danda'a. Jireenya keenya irratti diinni labsii labsuu danda'a. Isa nurratti labsame garuu nurraa cabsuudhaaf inni danda'u Yesuus teessoo isaarra jira. Karoora diinaa isa nurratti labsame nurraa cabsuu ni danda'u Yesuus teessoo isaarra jira. Haalelooyaa. Hin cabsa inni. Obboleessa koo obboleettii koo inni isa sirratti labsame Yesuus hin cabsa. Isa jireenya kee irratti labsame Yesuus hin cabsa. Isa bara kee irratti labsame Yesuus hin cabsa. Haalelooyaa. Labsii diinaa waaqayyoo sirraa cabsa. Dhukkuba yoo ta'e waaqayyoo sirraa cabsa. Abaarsa yoo ta'e waaqayyoo sirraa cabsa. Du'a yoo ta'e waaqayyoo sirraa cabsa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Isa labsii diinaa cabsuu danda'u Yesuustu nu faana jira. Ameen. Isa karoora diinaa karaatti hambisuu danda'u Yesuustu nu faana jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u.